Abo maqaa dhugaa hin gurba. Maqaa na balleessan. Maqaa saaree naaf deemaa. Abo maqaa dhugaa naa hin maqaa keetiin jirani. Abo iddoo maqaa kana hin bood. Mo ijaa si saadee hin qaban. Anti bakka bu'uuraalee ati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya boga operin dia ni tapi untuk rakyat dia terbatas tu akan nagote. Hani isi ecau akan tiada orang rekom kamu jadi kau benar karat yang ada beri yarta yartin ada bubehe kamu kerja itu keisani akan tiga ni. Wam me kerja lagi arah internet tu kuno wam biran tiga kerja hujat jadi me kamu mahu nafura bosan kerja kerja ni tu na. Kasmat tu no nijela badeti internet tu murba marata bekera dem mumbai ni tani wajib kuno dem te bekasan kuno akan tiga mata kujiran jadi mana sangga nama be hujra betani. أنا أبو خانم نسأل نمنا بيقول جراب مرة سنجار أجيتين إن شاء الله بقى كذا أكيدتي خانين قرتي الروبا خيسة ديمو جروها نمن سنمنا قرتي ما يصير نما إسا ما نقول أركيد جرا نما منا تنبيهو أكيدتي كروبا خيسة ديمو جرا دبي أكان ديمو جرا دبي كان ديمو جرا تيجا ما نبغى نبغى أتي نهردوفان منومان اللي واني قرتي إسين ما يتم بالبرود ما ما تنها أسمانو واني تنجتو نهردوفا هلو السلام عليكم. Oh, enyo. Hai. Hinjirtu afaan guutuun jiri baabaa kiyya takan gaamee dubbiin kana san babar waan naaf sallee baasaatii miti. Hani gak operasi, sendiri so kan satu dia tu itu. Apa nama mana tu okey abo? Ay, operasi raga, elonu kan awak era berbatu nak kan apa hati? Abo tu nak kan khamat ketibo zaman mana gote abo? Hayye ga. Karena jadi hana tidak. Abo, mati mana kan berita ni? Aje. Hah? Hah? Nah, itu wang kesiting karena isu macam ti agar ramah tanah di sediratu siting double abo. Gubad deh, abang gubad deh. Ayo, apa sih? Foto dulu. Foto. Tanah ulan? Tanah ulan ni. Kalau kaya nak sini. Garat. Oh. Bibi kata lagi. Oh, foto. Angkat foto. Itu, antu berdua. Tadi, buka hati. Aku semua kutip. Apa garat tuan ya? ميجا سمعونو فرابو على كونو خلا انت تكذبتين تقول لك يبدوك ولا كانوا قوتي جرت لا لا ميلا لا لا مي لا لا جامي الراس ندرو عم باتو ارنتنا باتو ايه ارنت مي اسمعوا لا لا مي هدتوني خلينا نفرابو اغا خنورا بوني نجي اليوم كيجيبها في قتل قلت تبا بدا تميل ولا لا ما دي ركون لا لا مي ونخن ركون مالي ما ركون هاي ركون مال ابو ما لقر خجيب ما كانت مالي بس اسن ما فارو بتومي تجيب كم ما خجيبني كان عمبو كم خجيبني ما التناقض خونو بقى وسد ولا اتي افان كتن جبت نجت يمكن راك بنيتي بولي جني والي كان جبت سرا ابون بو هنو بقى قلت له هرد سوني خنيا نفار بوزني لا وانا كنا كجيبها في دغا كنا ادبا فد امان تنو لا لا ما يا ديمتو ركون مال ابو ganda kayak di sini sih. Rekon enggak betini. Ini di meragam obrolti. Di mana diragam? Ini di meragam. Di mana diragam biar kira. Anu mana berban? Abu nada gay. Negara dulu mal tuh ini. Di matani iragam obrolti. Ya obrolti ya. Namun mau kan dulu merah. Nama dia itu. Angkat merah kan sih merah po. Ini. Atrap kumata mitu mana rasi bahasa lafa fagot nasi gede kara era kana roba kan kaisa akan bufoti marit kana botame ayat ayat na maru mar badame
Dammaroon barbaanne abdii keenya wallaahi akkana ulee tanaan na barbaadda ulee tanaan jala kamittiin taatu mana. Ulee tanaan. Namni kalee akkasii na gubbaa dhaabbatee yeroo akka nama kokkee keessaa fuudhu deemanii na gubbaa dhaabbatee maana barbaadda man. Abooba simbarbaanne. Tamaali. Aboo simbarbaanne. Wanni irraa qabdu maantu jira. Aboo yaadii simbarbaanne. Liqii na qabdu liqii. Obboleettii yaa rakkinan. Jireenya kiyyaa jiraatu na rakkinan. Waan liqiira jabduutiin sibira barbaadu jira. Ati nama badaadha. Siifis Ati nama badaadha. Siifis obboleettii. Obboleettii jedheeti. Akka gartee sila amma hayaana keenya dammaramu. Nagoota jechuudha. Dammaree bamas dammaraa. Atiis. Inni dammaree uqa. Meena rabaasa. Atiis namni waan akkanaa dalagu jiru. Takka si. Waan dalagu jiru. Maaliin balleessan? Ati ni balleessan. Amma akka nama keessan jireenya itti fakkeessinaa. Obboleettii jedhanaa hunda bakka namni kana godhu jiru. Si yeetii amma itti amanu jiran. Wallaahi dirgaan kee taasisii asin mana waan takka Isa reefu tonaan sin jee. asitti naan kaayaa Biqiltuu maaliif dhuftee? isii asin Biqiltiin mana isa isaa boruu deemtu maaliif sin jedhamu? waan wayii akkanaa Maal osoo sobne masa sobiin. maal fasuluuf taji eenyu os fide jiin kan Ati an dufuus an bonaa qoba siyaa madeefu yaada keessatti dabarfatu yaadni ni asitti dabarfatu lagaadee obboleessa keenyaaf geessu jirtaati. Akkaan biraasa quban qabne maa bira waan kaan nama daleeja. Amma mana irraa barbaadan. Yeroo dubbatan akka ilmoo namaa dubbata jechuudha. Rakkoo mana irraa si baaftee beekte sana sibitti qofanaatti hime. Rakkoo mana irraa baatee rakkoo mana irratti kana uleedhaan irra dhaabbata akkamitti akka nama Izraa'el lubbuu qalaqee godhu lubbuu qee kana godhu jirta akkamitti jira darbee hojiinan. Sirraa hin baasaa wala sanaan. Gurbaa kana ati gurbaa kattaasicha kana. Kana jee deemtee inni kun hin jaalladha. Akkatti gurbaa kana deemtee maanta ati harka nama balleessu danda'a. Lekki aan argas balleessu abdii kan nyaan irraas boru. Mara keessa edaas mana isaa sanitti akkasii lubbuun of fide. Mana namaa kanatti immoo namni kana godhu jiru si. Bilkiisaa si namni nama kana laabu. Isi dan nak kana godhe isi mistira ni jira baasa obboleessa kan kan jiru na fide malee an mistira kan hundi jiru yaada kan hundi ni qoba jammadee qoba ijoollee akka ijoollee ilmoo fi dhalatti kalee dubbiin irraa baasu dideera. sitti keessa sitti keessa Anatti keessa. aywa Fakkeeffadhu. sitti Ati keessa hiraarree maqaa koo gartee maqaa jaba tokko akka. Fedhuun dhiirataa fedhuun dhalaataa. Maan fakkeeffanni? Fedhuun dhalaataa. Fedhuun dhalaataa ammoo inni irraa qabdu ni jirti. Maana barbaadda? Hogguu haasawtu kana maanti Maana barbaadda? dubbii fudhatama qabdu akka nuti dubbattee irratti yoo yaadu. Maana barbaadda? Maana barbaadda? Wanti si barbaade si barbaanneen arraas baruus moo qabeenya obboleettii yaan barbaadaa isiin barbaachifte. wanni inni Si sirraa obboleettii anaaf jaarti. Ati ishimara dhaabbattee isii sana fuuteeti. Na jala baaftee bikka sana fiddee asitti maanta ati. Irra dhaabbaddeetiin jaartii furdee miti. Mana keessa dhufeetiin kabajaadhaaf soddaafi yaa obboleessa jira bisotaa. Anarraa haasigaa. Narraa baas. Anarraa haas. Ati eenyummaa jechuun akkanatti qaama kiyya kanaatti caccabee iggiti ijoolleen akkanatti matti meelatti ni yaaboo. Mee bakka na dabarta yaa biyyo. Ani kun si'echaan akkana ta'e iyyiti sana akkatti baqee akka deemu jira. Uummanni karaa ta'e beeku jaarta yaatti nana fidhatee jiru. Eeda giseen dhaabbadde eenyu kana si godhe natti himi siin jiru san. Daa'ima hunda nana bobbaasaniitiin qaama kiyyoo fayyaa na qabu jechuudha. Si'echaan akkana ta'e. Ati ayaatuma kiyya na dammaruudha. Isitti Haateetu haateetu fide fide. dhuftee jechuudha. Anaa si gargaara natti himadhu. Lekki aan. Ayada sidda baru abdii kan nyaan arraas boru saati obboleessa kiyya kana. Mee obboleeyyan Sidda baru hiji meena irraa baase uleedhaan na fiigee akka kanatti jijjiini. Akkana sitti kun danda'u. silaasitu mee Ati tukana na godhe tukana na godhe tukana na godhe tukana. ayyaa deemtuu kana siraa gara gaggalchitee jiru Eessa gara gaggalchi? qaamasii kana isii awwala ati boodarraan isii Boqqolloo ashii taseeti akkana gara gaggalchi. maa ulee tanaaf si Wanni kana deddeebisa jaan hin jiru. sila akka buutiitti si cafaqee Akka buutii. lama deddeebitee isiin attuwaati Namichi kun arraas baruus jaarsa siin ta'u. Maaliif? Waan jaarsummaadhaaf naannoo haarisa gartee manaa hayatee namni itti amanu takka qabu. Nyaataateetiin ta'eefi. Namni tokko. Kan jaalladha abdii kan inni jaarsa kiyya naa toleetiin jira siin geessitti himeetiin jira duuba xiyyi bakka meeni godha ibirraa isaanii tun. Afaan maguutuu akka naa hettaati afaan maguutuudha. Ibirraa maguutuu akkana sana godha. mitiin ta'e jalamaa liqimsitee deema qaanyiirraan naatu Ifirraa sa'aatiin abdi ifirraa kalaas. maa inni Afaan afirraa Injo obboleessa kiyya kun. If yoo barbaade inni afirraa ati afirraa siree Afirraa jiru fee bade. Hayi. Mana isaatti haasawuu nurraa baasuuti mana isaatti beetiin dhufe. Jireenya hayata Yaa obboleettii jedhe keessa gurbaan kun arraas baruus jaarsa siin ta'u. Maqaa biyya asitti himate jechuudha. Ani sooshaal miidiyaa irrattis arkeetiin jedhe jechuudha maqaa isaa. Maqaan isaa kanaa miti. Namichi kun osoo si jaallate ta'e maqaan isaa kan dhugaa asitti himeeti. Si wajjin kana galtee gotti deema jechuudha. Namichi kun arraas baruu sumaan ta'u jaarsa. Kusimet maqaa isaa agartee jirta Maqaan isaa mee booti maqaa kan himee
Maqaa kee mee dhugaa ta'e? Maqaa kee mee? Alhamdulillah leenco haadha fi abbaan keenya baatan. Duuba akkamitti sobaan ilmoo namaa ati taphattee waan ilma boshoo seete? Ilma boshoo seete moo? Dhugaa kan naa bitte. Mee maquma dhugaa san maquma kana himadhu. Maqaan dhugaa kiyya leencoodha alhamdulillah. Aboo maqaa kee dhugaa himaa? Kan dhugaati. Kanaan bitte na kan nayye. Sittole maqaan leencoo. Aboo maquma dhugaa san mana tirimne abo. Maqaa dhugaati. Haya meelan ati kana dhugaa itti hojii naate. Gaaw leencoo martii buka qabu. Aboo maqaa dhugaa naa himgurba. Maqaa na balleessan. Maqaa saaree naaf deemaa. Aboo maqaa dhugaa naa himgoo maqaa kee akkeetiin jirani. Aboo dhugaa maqaa kana himgoo. Moo? Ijaa isaa ta'e maqaa kana. Anti bakka buka qabu. Anti kiki buti buki. Anti kiki buti buki. Moo maqaa kana himgoo. Anti kiki buti buki.